kadhannaan waggaa 16 garuu kabbaadidha bar waggaan 16 baay'ee kadhannaa waggaa 16 yeroo waaqayyo halkan tokkoon siif deebisu jedheen post godhe meegaa kun seenaan isaa baay'ee maali deebiin isaa maali amma wanni guddaan nu dhibeessa obboleettii koo waggaa 16 dhabeen argate waggaa 16 dhabuu jechuun tasuma addaan bahu argeeyyuun beeku waggaa 16 jiraachuu ishee beekta turte jiraachuu ishee beeka akka jirtu beekta akka jirtuun beeka eessa akka jirtuun beektu eessa akka jirtus nan beeka beekta biyyan beeka akkamitti akka jirtu maal akka jirtu garuu baay'ee bira akka jirtu beekta quban qabuun ture biyya biraa jirti jechuudha biyya Faransaay ijoollummaadhaan quxisuu koo waggaa 6 anis yoggas almost waggaa 11 ture yoggas isheen gara biyya Faransaay deemtee ture maal akkamittiin deemte maatii wajjiniin deemte adda baatanii moo akkamitti gara sana deemuu dandeesse isheen qofaatti maatii wajjin illee miti akkam seetee gammee kogaa nuti maatiin ijoollummaa keenyaan nu jalaa du'anii obbolaa 3 turre na gaafa maatiin ijoollummaadhaan nu jalaa du'an isheen yeroo harmeen koo duutu isheen waggaa 5 turte ani immoo waggaa 11 ture namni nu bira hin jirrenna namni sin gargaaru namni nu gargaaru nu bira hin jirre hundumti keenya daa'ima then chaansiin gara biyya alaa deemu guddifachaadhaan faranjoonni ishee fudhatanii jechuudha nuti yoggas xinnaadha hambisuullee hin dandeenye garummoo daa'imuma dhuma sanaan inum kadhanna turre inum yayyaalla turres nu jalaa fudhatanii deeminaa jettanii gaafachaa turtan otoo nutti himuun fudhatan hin dhufteedhani deemteettee dhabneenna garuu ergasii maatii wajjin follow up hin jiru ture yookiin bakka kanaa jirti bakka kanaa geessetti jedhamee fira faattis waan himame hin jiru akka Faransaay jirtu qofa nutti himame akkan sittimitti namni nuun bakka bu'ee sirriitti to'atu hin jiru ture anuma qofatu xinnoo yayyaalaan ture na dhaabbanni tokko jira karaan itti isheen deemte jechuudha dhaabbanni sunis SOS jedhama yeroo deemnee isaan gaafannu waan tokko nutti himan yookiin suura wayii waggaa 5tti waggaa 6tti suura wayii nuu kennu isayyuu nuti deemne sintu gaafatee sidii anatu jechuudha namni guddaa bakka bu'ee to'atu hin jiru ture baay'ee rakkisaa ture na anumatu deddeemee gaafata ture suura wayii natti kennu yoggassaan daa'ima waan hin beekuun qabu then amborraa dhaabbanni sun hin cufame iyyuu biraanchiinsaa amborraa hin cufame waggaa wayitti then ani yoggas amboon jira amborraa bakka waa goggudheen finfinnee dhufeen finfinnee fa'aa gaafadheen gaafa lolu qabu loleen gaafa boo qabu boo'een obboleetti makee barbaacha akkum ta'u ta'een dabdaabbee wayinaa kennu dabdaabbee isheen ergite isayyuu maal godhu na dhiba wanti biyya kana wanta ishee argachuuf na fayyadu fuluudiidhaan balleessu akkasiin waliin quunnamne maaf akka ta'e hin beeku ajaa'iba adreesii ishee fuluudiidhaan balleessu waan ta'e bakka waan na fayyadu hunda fuluudiidhaan balleessu naani garuu xinnoo sitti dheerata maalumaafu deemeen guyyuma guyyaan deemeen boo'ees maal ta'e bakka barbaachiseen maal godheen dabdaabbee fudha na dabdaabbee hunda fudhee dabdaabbee jaarraa fuluudiin balleessanii jiru tokkorraa fuluudicha yeroon kaasu dabdaabbee tokkorraa jechoota 3 yeroon argadhu dabdaabbee isa tokkorraa jecha 2 yeroon argadhu isa isaan baballeessan ati immoo deebistee irraa balleessite deebisee qas jedhee baballeessu yeroo irraa balleessitu immoo argattu isa doonaalisa amma fakkeenyaaf dabdaabbee tokkorraa jechoota 3 argadha taanaan isa tokkorraa jechoota 2 arga akkas godhee waa na fayyadu tokko argadhee garuu it was a process isa argachuun qoftiyyuu gahaan turre akkan sin jedhe gaa processii waggaa 16 almost
Sun hundumaa waggaa 16 kana hundumaatti keessi kee barbaadaadhuma jira jechuudha. Yeah, I always like yeroo hunda maalan jedha hiriyoonni koo especially beekuna. Ani jireenyi koo kan guutuu ta'u gaafan maallaqa argadhu gaafan waan ta'e godhotoon ta'in gaafan obboleettii koo argadhudha. Amma ati yeroo naaf feertu like dhufuuf haasa'uuf kanan dhufe ani bakka nama milkaa'edha jedhee nama nakka. Jireenya koo keessatti milkaa'eera. Kana booddee haasa'uu nan danda'a jettee. Kana booda confidently baay'ee proud ta'e ani nama akkasiiti jedhee haasa'uu nan danda'a. Maaliif life goalii koo isa guddaa neef keesseera. Kee achi deemne. Argadhe. Obboloota meeqa qabda achi? Obboloota 3 qaba. Wow. So ati ijoollummaa makeerraa jalqabdee kun obboleettii kee barbaaduurraa obboloota kee iddoo biraa jiran barbaadu baay'ee maatii barbaaduudhaan tarii kun maatii dhabuun kee waan akkasiitiif si kakaaseera jettee yaadda? Isa dhabaayise. Morzaan anything ijoollummaa kootti like peeninni guddaa nama faana olloleen gaafa naanni nama reebu mucaan sun obboleessaan gafa qaba. Yookaan haadhaaf abbaa qaba. Ana reebuun wassalpha. Waan ta'e irratti ana reebuun wassalpha. Inni yeroo baay'ee na dhukkubsa ture. Ati yeroo nama reebdus ta'ee yeroo reebamtu nama si dhaabbatu hin qabdu. Qobaadha. Kophaa kee jirti. Namni biraa immoo yookiin abbaa fi haadha qabaa yookiin obboloota qaba. Bakka. Sun baay'ee sitti dhagahama. Sun by default akkan deemee barbaadu reasonii ta'eera. Anis nama qaba jedhee akkan deemee barbaadu. Wow. Reasonii waan ta'e natti fakkaata. Commitmentiin sunis isarraa waan dhufe natti fakkaata. Especially ijoollummaa kootiin gara shaampuu deemuun koo. Baay'ee dinqiidha kun dhugaa dubbachuudha. Yeah, full of challenge. Full of. Egaa ijoollummaatti maatii kee dhabdeettaa obboleessa kee wajjin jirtaa obboleettiin kee deemteetti akkamittiin guddatte egaa ergasii mana qabu turan immoo maatiin kee ani daandii faarratti ba'eeraa waan jedhan faa dhagaheera jireenya akkamii ture mee jireenya sana nu taphachiise. Mana qabu ture mana qabna ture mana qabalee qabna. Ollaan immoo ollaa eebbifamaan qaba. Ollaan akkuma jirutti. Ollaan durii maatiidhuma jechuudha. Especially kan safara keenyaa immoo adda. Kadhannaan isaanii dhuma ijoollee kanaa otoo natti nagarsiisin nan ajjeesini. Dhuma keenya jechuudha. Ani immoo akka naannoo hubadhutti Waaqayyoo waan ta'e yeroo sirraa fudhatu waan ta'e sii kenna. Waaqayyoo I think waan ta'e naa kenne. Waan hojjedha. Waan ta'e yeroo dhufu nan hojjedha. Mana fiilmii agarsiisa ture. Mana fiilmii agarsiisa ture. Afaan Hindiyyuu danda'e. Afaan Hindii caalliftee hiiktee namatti sobaa turte. No, sirriittan beeka. Beektaa? Even kan si dhibu Hindoonni Amboo keessa jiraatan gaafa gabaa dhufan gabaa wajjin deemee gaafa isaan qodaa bitan hiiktee fi birrii fudhatte. Birriin fudhatte. Mana barumsaa akkas nama barumsaa sirriitti. Akkamitti dhufarte afaan Hindii? Fiilmii ilaalu. Fiilmii walaala. Ofii koo fiilmii sirriittan ilaala. Sammuu Waaqayyootu akkas godha jedhee naman. Fiilmii gaafa mana viidiyoo agarsiisu fiilmichi hiikaan qabu tanaan ani faa taa'een hiika. Nagaaf tokko yoo afaan Oromoon Shaaruk mana hidhaatii baana gaafa mana hidhaatii ba'u Hindiidhaan sirbaa ba'a mana hidhaatii cabsee baara. Kasaan gaafa sirbaa cabsee ba'u ani immoo ganaan sirban torgomu adeen saaqii saangaa otoo manni dhaa jiratti gamoo ta'e wadaroo dhambuu akka abdiisaa jedhu jedhu raachuu maalidha amma kun abdiisaa gane deemee biyya Hindii deemee asii dagaa sanaati gaaf tokko immoo akaakayyuu hin deemne bakka baaqqiitti manaan sodaati shimala sana fideeroon jedhee torgomu namichi masaaraa kenneef. Raachuu ati shimalan jenne ayinan Oromeessa aadaa keenya nan godhadee waan baay'aatti fiilmii agarsiisaa turre. Mana fiilmii isaa bulta jedhamti. Mana fiilmii ifaan bula. Mana fiilmii sharaafaa uffannee bulla.
ani baay'ee waa'ee waaqayyo ijoollummaa kootti kan si dhibu akkas galgala akkas deemee galgala na waaqayyoodhaan nan arrabsaan maal arrabsoo sama bulootoon ta'in arrabsoo sabaqaa ijoollummaadhaan safara keessa wal arrabsoo nu jiran እስቲ በቃ እስቲ ምናምን ማል ፍዳ ምናምን ijoollummaan waaqayyo na ibsite ati waaqayyo taanaan mee aangoo qabda taana እስቲ መጥቅ ጨርጨቴ injirtu faanye waaqayyo wanti waaqayyo dhamu injiru fa nagaru amma garu yeroon immoo taa'u ani akkan sitti nama naman qabneen ture naman guddata jedhamee yaadamulleen ture wanti jiru hundu akkaataan naannoo korratti jiru hundu otoo waaqayyo hin jiraanne ani naman harrayyu argu miti waaqayyo takkas godhe ergasii immoo waaquma arrabsaa turte kana baay'ee jaallatte amma yeroo naa galu waaqayyo kenne waaqayyo fudhatee yeroon ka'u gabaan guutuu walaleessaa ta'eera giximiyaan hin beekne giximiyaadha yaada barrash yaada likkimash yaada minaamin jargar hay bakka wanti kun naan taatu jedhen dhiisee manatti galee jechuudha. So daldala saamunaa yeroos dhaabde. Ergasii waan biraa hojjette achitti. Kan si dhibu feesbuukii kanan bane waggaa 14 dura. Wajjin bante jechuudha feesbuukii. Finfinnee dhufee ummanni Finfinnee keessaayyuu nama xinnoo fayyadamu. Yeroo sanatti yeroo nani feesbuukii fayyadamu nookaa ishee xinnoo roqroqroqroqettu. Ishee banee ishee miimooriin fudhattu suuraan kaaste suura 5 kaasteetu ishee biteen isheedhaan roqroqroq godheen ban achi namaa bantaa feesbuukii namootaaf banuun jalqabe. Feesbuukii silkii isaanii irratti nan sirreessaa fi bireedii damas godhanis feesbuukiin banna jettee maxxansitee ganda keessatti asitti dakki bakka silkiidhaan na waama asittis na waamama achitti deebiinsi feesbuukiin hubanii siin jedhe feesbuukii diishii si sirreessina waan yaaleen waan hundumaa keessa sesseente kuni of barsiisuudhaaf of guddisuudhaaf jiraachuudhaaf sometimes optionii qabaachuun akka kotti dhibaa asii godha. Optionii qabaachuun dhibaa qabeenyi dhibaa nama godha. Na ani optionii dhabe. Amma fakkeenyaaf waanuma nyaachuu danda'uu kee mirkaneeffachuudha malee. Irbaata ila maal seete amma kan koo laayifiin koo maal seete. Nan beelaa nyaachuun qaba. Bakka hin dirqama. Sigalee optionii biraan kanaaf waanuma goote nyaachuu qabda ka. Hannoo hatte beekta. Baay'ee safara keessatti suuqiyyuu gaafa laasli maallaqa lakkaan ana waamu. Amanamummaadhaan. Kanaaf ati jireenyuma keetti durumaa jalqabdee hatuun karaa qaxxaamuraa deemuun hin baasu hojjechuu garuu hojicha maal akka ta'e wallaalte malee hojjechuu qofatti amanta jechuudha. Ijoollummaa koo kaasee ani moon jedhaani kanaaf of jechuu naan jedhu. Ani akkasan godha ani sanan godha ani akkasan ta'a. Ani nama guddaa. Ani kanaaf waaqayyoodha kanan jedhu baay'ee. Mentally kanaaf of jechuu naan jedhu. Hiikni of jechi. Dhufteemmoo faanaan jedhu. Ergasii barumsa kee fixxee barumsa high school barumsaan itti fufuuf dura yaadan qabuun ture. Dhugaa dubbachuu. Biiroo keessa hojjetaa ta'uu naam kaayyoo akkasiin qabuun ture. Kaayyoon koo amma wayitti baratanii achi booda miidiyaa irratti hojjechuudha. Fiilmii ati hiikaa turte fatu kanaaf si kakaasee jettee yaadda? Yes, intani qaba. Influensii qaba. Tiin gaafan 10 qoramu qormaan irra akka jiru iyyuu beekuun ture. Hamma kanan ture barumsa irratti. Qormaan akka geeffam beeku. Qormaan irra akka ta'e gaafa 10 qoramu believe or not ani achi hojii biraaf deemaan jira. Na mucaan deemaa ture. Inde raachuu dhiisteettamoo naan jedhe. Muna wajjin baratu. Maali dannan uniformii uffatee deema. Inde har'a dhabar qormaan inni. Na 10 dhabe.
akkan sitti metti darbuu fi sin qoramneen Karooran qabu. karoran Namni karaarraa goree qorame silas akkamittiin darba. garuu yeroon kudhan iskooriin dhufu wanti nan yaadaa ture natti dukkana ta'enna ollaan koo Mulushee jedhamti baay'ee na gorsiti baay'ee isheenis baay'ee narratti dadhabdi